Akkam jirtu? Daani'eliin jedhama. Naardostuu birraan dhufe. Chaanaalii sana irratti barnoota tekinooloojii wajjin wal qabatan, barnoota appilikeeshinii adda addaa fi faarfannoota baay'ee namatti tolan argachuu dandeessu. Maarree hordoftoota keenya ta'uu yoo barbaaddan viidiyoo amma ilaalaa jirtan kanarraa diskiripshinii irraa al tokko tokkodhaan bakka liinkii naardostuu jedhu jalaan seenuudhaan maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Chaanaaliin amma irratti argamu kun chaanaalii Abbee Tuubiidha. Chaanaalii kanas sabiskiraayib gochuudhaan hordofaa. Akka asirratti barnoota koo dabarfadhuuf chaanaalii kana naa ayyamu isheetiifis guddaa galateeffachaa. Barnoonni guyyaa irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhes appilikeeshinii haala ajaa'ibaatiin viidiyoo edit nuuf godhu appilikeeshinii haaraa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa amma xumuraatti barnoota keenya dhaggeeffachuu hin dagatinaan isiniin jedhaa. Sheer, laayik, koomentii gochuudhaan waliin ta'a. Tola irra deebi'uudhaan nageenyi koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf kabajamtoota maatii Abbee Tuub. Egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa akkamitti viidiyoo bareedaa hojjechuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Baay'een keenya egaa YouTube irratti viidiyoota adda addaa maxxansuudhaan guyyaadhaa guyyaatti viidiyoo hojjechaa oolla. Garuu appilikeeshinoota tokko ni fayyadamna. Egaa appilikeeshiniin haaraan akkuma argamaa deemuutiin chaanaalii keenya irratti isiniif akka maxxansinu jalqaba irratti kaaseen ture. Egaa guyyaa har'aa kana appilikeeshinii duraa kan fakkaatu kana dura chaanaalii koo irratti waa'ee inshuutii kana bal'inaan barsiiseen ture. Egaa guyyaa har'aa kana immoo appilikeeshinii haaraa inshuutii wajjin wal fakkaatu hojiinsaa baay'ee bareedaa kan ta'e appilikeeshinii Goomix kan jedhu kana waliin ilaalla. Egaa maarree amma xumuraatti barnoota keenya hordoftan waan baay'ee irraa barattu jedheen yaada. Egaa gara kallattiimaan gara barnoota keenyaatti yommuu seennu appilikeeshinii kana jalqaba pileestoorii keenya keessa dhufuudhaan achirraan ni buufanna. Goomix jennee gaafa sarchi goonu bifti ishee kunoo isuma duraan irratti hojjechaa turre sana fakkaata jechuudha. Goomix kunooti inshuutii wal fakkaata jechuudha bifti isaa. Egaa isa keessa akkuma seennetiin kunoo haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Jalqaba yeroo seennu haala kanaan nuuf fida. Nuti egaa akkaataa kamiitiin edit akka goonu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti akkuma itti seenneen waan tokko waan biraa waan nu gaafatu hin qabnu. Kunoo bakka kanatti new project kan jedhu kanaan seennaa jechuudha. New project kana al tokkoof gaafa xunnu kunoo haala kanaatiin galarii keenya irra waanta qabnu hunduma isaa nuuf fida jechuudha viidiyoo. Yoo barbaanne immoo kunoo bakka kanatti akkuma argaa jirtan image kan jettus all files kan jettu kunis ni jirti. Mee fakkeenyaaf image yoon tuqe immoo kunoo haala kanaatiin suuraan as keessaa qabu guutummaatti naaf fidaa jechuudha. All files irras yoon kaa'e viidiyoodhaaf footoo wal keessa makuudhaan naaf fida jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti mee viidiyoo irraa kaasee viidiyoo tokko fudhachuudhaan walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa jalqaba irratti kunoo viidiyoo suuraan hojjetame tokko fudhadhee waliin ilaalla. Next jennee ilaalla. Jalqaba irratti akkuma agartan kunoo asitti immoo audio jedhee jira. Kunoo asitti immoo filter kan jedhus jira. Text kan jedhus jira. Wantoonni kun hundinuu appilikeeshinoota keessatti baay'inaan kan hin argamnedha. Dhugaa dubbachuudhaaf appilikeeshiniin kun baay'ee kan natti toledha. Anaani baay'ee waan ajaa'ibaati itti fayyadamuu qabdu jedheen yaada. Egaa jalqaba irratti audio yoo tuqannee gara audiootti nu geessa. Sagalee viidiyoo keenya jala galchachuu yoo barbaanne akkuma duraan inshuutii irratti barachaa turre jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala kanaan gaafan tuqu yoo viidiyoo muuziqaan kun natti toleera yoo ta'e kunoo bakka kanatti select kan jettu argaa jirtu. Select sana tuqachuudhaan kunoo naaf fidee jira. Haala kanaatiin jala galchuu hin danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala kanaatiin gaafan jala galchuu egaa delete godhin jalaa baasa. Viidiyoon kan duraa jala jira waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu filterii. Filteriin kalarii adda addaatti filachuudha. Kalarii baay'eetu jira as jala. Kalarii baay'ee namatti tolantu jiru viidiyoo kana jala jechuudha. Kalarii nutti tolu waan barbaanne
waan barbaanne jechuudha. Waan barbaanne fakkeenyaaf kunoo waan barbaanne irra kaawwachuu dandeenya. Okay. Tekstii yoo dabarre tekstii irratti immoo fakkeenyaaf waama tokko jedhee barreessaa mi'aabbatuuf jedhee yoon barreesse barreeffama kana haala ajaa'iba ta'eetiin garan barbaadetti jijjiiruu nan danda'a. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaatiin yoon kalarii isaa jijjiiruu barbaade immoo kunoo bakka kana tuquudhaan gurraachatti yoon barbaade waan barbaadetti jijjiiree babbareechuu nan danda'a jechuudha. Haala kanaatiin dudduubatti deebi'ees kan biraa isinitti agarsiisa. Tekstii kana keessa seenuudhaan fakkeenyaaf kunoo bakka rogee kana gaafa laallu barreeffamni dudduubaan asii achi barreessuudhaa fi duraan asii achi barreessuu kan agarsiisudha jechuudha. Kunoo bakka kanatti kan agarsiistuun kun gaafa isarra xuxxanii yoo al tokko xuxxan gara fuulduraatti asii achi siqaa, yoo xuxxan dudduubatti deebi'aa jechuudha. Fakkeenyaaf gidduutti asitti siqee barreessuu yoon barbaade al tokko isa garaasaa gidduu tuqaa jechuudha. Innis asii achi naa buta. Fakkeenyaaf kana X godhee keessaa ba'e jechuudha. Barreeffama isa kana X godhee keessaa ba'e fakkeenyaaf gaafan tuqu argaa jirtu waa'ee kana gara fuulduraatti sitti dudduubatti deebite jechuudha. Si'a sadiin. Egaa isa kanattis fayyadamuu ni dandeessu. Inni kan biraan pip kan jettu kun immoo viidiyoo kan biraa finnee isarra aanfachuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo gabaabduu tokkon barbaadee fidadha. Ammas tiktookii kana ittiin hojjedhe tokko kunoo asii tuqadheera. Raayititti godhee next godheen fida. Kunoo haala kanaatiin naa fida. Kunoo asiin gaafa naa fidu guddisuus xiqqeessuus nan danda'a. Ergan guddisee xiqqeessee booda al tokko viidiyoo sanarra nan tuqa. Ergasii sagalee isaa as tuquudhaan asii harkisee zeeroorraan ka'aa jechuudha. Ergasii raayitiin godha. Ergasiin booda ammas xiqqoo ishee nan xiqqeeffadha. Inni jalaa akkana jalaan bannetti jechuudha. Ergasiin booda kunoo as kaawwadheera. Ergan as kaa'ee yoon sagalee isaa banu waliin ilaallaa jechuudha. Amma kunoo haala kanaatiin naa dhufeera. Egaa ammallee garan barbaadetti yookaan remove dirraa gochuu nan danda'a yookaan akkan barbaadetti kukkutee gidduu galchuu nan danda'a jechuudha. Kunoo achi as harkisee asii immoo asii achi harkisee jechuudha. Inni lammaffaan vaaliyuumiidha. Sagalee isaa xiqqeessuuf guddisuudha. Isa jechaa jiru sana xiqqeessuuf guddisuudha. Fakkeenyaaf amma nan xiqqeessu. Gaafa dhibbarraan ka'u baay'ee guddata. Gaafa xiqqeessu garuu xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kun sagalee isaati waan ta'eef. Inni kan biraan fuuldura kanatti gaafa deemtan wantoota baay'ee of keessaa qaba. Wantoota baay'ee of keessaa qabaa sifachi gaggalagalchuullee ni dandeenya jechuudha. Viidiyoota kana yoo barbaannes zuumis qaba. Wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Viidiyoo kana haala kanatti itti fayyadamuu ni dandeessu. Qophiin illee jira. Egaa dhumarratti bakka kana dhuftanii dangochuu qofaadha kan isinirraa eegamu. Erga dangootanii booda gara kunoo haala kanaatiin 720 bareedaadha. Kunis konfeermi gootanii keessaa baatu 7.0 meegaabaayitiidhaan jechuudha. Isiniif bu'aa galarii keessan keessa dhuftanii achi keessaa bakka barbaadanitti viidiyoo keessan upload gochuu dandeessu. Egaa amma xumuraatti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.